ilmoon ani dhalee kun asiidii dhalee moo ilmoo dhalee galgala gallaan mallaqni kiisii nam bulu kiisa taatu na harcaasi na fixe kunooti iyyummaa. Gurbaa? Abo. Ayyee eessaa dhufa? Mana barumsaa fi dhufaa jira. Maal gosaa kanaan? Barsiisaa keessatti du'e jedhanii barsiisaa doonaa gadi. Barsiisaa du'e? Yaa Rabbi maal ta'e barsiisaa maal sun tola? Barsiisaa keenya du'e galleen nuti nama gara manaa. Yaa Rabbi amma eessa ta'a ziyaadaan eessa ta'a? Oo maallaqa wayii fedha amma maallaqa wayii naa kenname. Maallaqa? Malee sii kenname akkam gooti? Dhumatti akkasuma maallaqa xiqqaadhaa beekamu. Barsiisaa. Gurbaa? Eessa bu'ee na bira? Ela kuni jeki ya mawa abdi timano. Ilmi sa abdi Hindu eje. Jirta. Mana barnoota di sede. Kuni mo abdi di. Abdi. Barsiisaa akkam? Alhamdulillah. Lukkuudhaan hin jirta. Bar mucaan kiyya du'eera naan jedhee natti mi'aan bakkunoo na biraa deemi bar. Dhuma jirta ati. Simaa du'e naan jedhee bar. Wai ajaa'iba tuuti ammaa kana. Mucaan kiyya abdiin baranis mana barnoota irraa abbaa kiyyaa du'e jee hayyama fudhatee na biraa deeme. Siinis akkas jedhee. Anaanis akkas jedhee. Yaa gadaa yaa jireenya yaa gadi. Wanni silaa aduun addaatun aduu dur baatu sana osoo hin taane harka mootummaatu keessi jira na fakkaata. Gubaanis aannan kana dhugee qabbaleef namatti godhamu. Adeero maal isin na ajajamu? Mee aannan qabdanii? Aannan ni jira. Mee aannan tokko naa kennu. Aannan gosa kamii barbaaddan? Aannan ittillee gosa gootanii isas gosaan qoqqooddanii. Aannan siin jedhamu aannan naa kennu. Aannan qabbanaa'aa fi ho'aa waan qabnuuf. Akkasii jechuudha mee aannan qabbanaa tokko naa kennu. Afachuun mee gurba silaa waan kalee argan adda ittiin deebi'anii. Gatiin isaa akkam silaa? Gatiin isaa aannan qabbanaa'aa qarshii 10, aannan ho'aan qarshii 5. Aannan qabbanaa'aa qarshii 10, ho'aan qarshii 5. Kasilaa kasalaan ho'isanii hedduu itti faajanii fidan qarshii 5. Ka'ammoo akkanumaan fidanii namaa kennan qarshii 10. Bar duraan qarshii 5 kanaan jibicha binnee 10 kanaan ammoo qotiyyoo maal fakkaatu ittiin finnaa turre. Meeqama birrii 5 sannaa kennimi? Haa ta'u. Yaa bara. Gadaatu faallee. Kunooti. Abbaa. Kan nama itu Beda ada. Nyaata qofa fidan. Tole. Sila aannan ammaati. Sajaarsi maanta. Adeero maaliif suutan duwine aannan? Yoo lafa kaadhee suuta dhugee aannan ho'aa dhugde naan jettee na kafalchiiftee fi bar. Aannan qabbanaa ajajadhe. Kasiin jedhu ani ilma koo mee as jedhe. Tole. Silaa maqaan kee eenyuuti? Maqaan kiyya Habtaamuu jedhama. Habtaamuu. Maal isiniif hin galle? Siifuu hin galle. Silaa osoo siif galee maqaa Habtaamuu jedhu kana qabattee hoteela abbaa keessa qaxaramtee namaaf hin ergamtu. Akka Aadam Diimaaf akka ilma Tolosa yookaan akka Mustafaa Huseen fa'a seenaa ittiin daladdee maqaa keessan gubbaan rakkaata addunyaa irra sii ta'a. Ati garuu maqaa kee jijjiirrattee maqaa biraatiin yaamamte ittiin shiroote nyaatta. Dhugaadha maqaan kiyya inni kun Dureessoo jedhama. Dureessoo. Maal yoo jettan haala yeroo ammaa itti jiru kanaaf jireenya kanaaf jedheetti maqaa kiyya jijjiirradhee akkanattiin dalagaa jira. Yoo akkas hin ta'in kunillee dhugaa. Akki as jettillee dhugaa.
يوم مقعد دريس وجد كان أيام ممت موتم مان فوديت ما دريس سينجده من هدات سدربا يو كان مو أجازين موتم ما إرجمتون دينا رساسا متاكس سلوفتس أجبت أتيس ملا ملت كل اللي ملتوك ما كان إيسي وهنياتا سلاجا مقعد جيرتو مقعد أنن كان أسوجي جيرت غير بشانيت ما أما كان إيسي نياتا وين أبي نبي نياتا تكون أكل بمارس لباتو تفسي تكون أكل sorry ما يكون أفج أما جرا كان أنا أفوفي باودري نسينا كنيت ما نفين شاني كم دني من نفين شاني أما شوف بيجرا موتو ما تنو راجو سونيس يكته فينشانو نيس يكته مو موتو ما نماكل وانو مغرا كماني نهاجرا تنجدين سنيباس ملكا أجانب آيا كذا يوم الدم كبار كم موتو ما كرشي لما كبرتني فيلا مش كموتو ما كرشي لما فينشان يرو تك فينشاو كرشي لما يو كفل بقوم أنا هيم تقول مكو بورو كبيرة ملك يدخل إنساني وارد أولف كوستا فينشان كيجله أما كان نيس به كجرا كيا كفينشان كيا سيدي بني يا جمانافت بكتيا دونا تبيك sorry يا برا إذا عمري إيرد بيدا أبوني تيجيون يبستو أبار سيدو أم مناقل كلو تجسي تفسي كمسلام أنا سبيتي كأولي قد من عامة سر جالس بنياتهم بلومي جداتي كوان كيا حاسو كان أجر سيساتي سلا أنا سنتاينيا أجر أرتنا بقدرانا كنا لالوت garuu achitti illee nyaadde ammoo kan hambeedde hundatu dhufe harkuma itti naqee na saamaati asumatti nyaaddanis. Xibsi. Xibsi nyaanne maqaan xibsi. Kela Toma, Fada. Deebisa naa kenni gaa as buluuf hin dhufne. Deebii kan jedhameeru si qarshii 70 baatiin qarshii 30. Vaatii ati jettu nyaanne ilma koo xibsii nyaanne deebisa naa kenni ni deema. Adeero magaalaadhaaf haarawa irratti fakkaata. Aabu. Ayyee ilma koo. Maal taatan maarraa wal jibdan? Qarshii dhibba narraa fudhate xibsii tokko. Meeqa deebisaan kee? Meeqa boonis magaafat hattu. Ayyee deebisaa keenyaa sii kannaati. Kootu waan siin galiin tokko jiraate kanaaf lama haaraan fakkaatti. Laal abba wanni ati beekuu qabdu. Lafa kanatti yoo ifii xibsii nyaatan qaba mootummaa diilota feeruu qaban. Kanaafuu diin akka tursiisu miti. Wanni hundi jijjiirame. Amma naa gartee ilma koo kaan siin jedhu mee waan na dhibde takkaan si gaafata. Isii biyya Oromiyaa fi dachii Oromiyaa jedhamtuu fi sabni Oromoo jedhamu sun eessa jira? Barbaadee fi dhabe naannoo kana waan akkasii agarre. Wayyoo yaabbo waan durii wallisnaa bara sabni Oromootii fi lafti Oromooillee waan irraa seequrraa keessaa uummanni Oromoo eessa jira jettee yoo na gaafate magaalaan isaaniitii fi biyyi isaaniillee qillittoo fi qaallittii taatee jirti. Eessa silaa qillittoo? Qillittoo fi qaallittii illee beektu. Bakka maraaraa guddinaatii fi baqqalaa garbaa itti hidhaa jiran siigaleen maal akkasa beeke achi uummanni kana jechuun manni Oromoo mana hidhaati dachiin Oromiyaallee manuma hidhaa sanaan jechuu keeti maaltu jiranii mee afachu sila aga arge haga dhagee waanuma dabalaa deemu kana malee tokko waan hidhatun agarre mee waanuma hidhataa deemu waan ati beektu jira meelma koo yeroo ati amma beektu tana keessaa wanni irrisaa deemu maali jettee yoo na gaafate dachiin Oromiyaa jijjiiramtee alagaa akka seenu mindaan uummata Oromoo keessaan argachuun qaban jijjiiramee waan hin malle kannuufi
Lubbiin barataa Oromootii fi uummata Oromoo hundinuu agaasiidhaan gatamanii bakkeetti kufu. Wanti naan zabana kana harkaa jiru, hir'isaa jiru kana jeensi hima malee waan birarraa kan hin siimu jiru. Dhugaateetti bari miidhameera. Meedee nagaa gali. Ayyee isinillee nagaa. Silaa mana keessaallee jaartiin takka mirga dubartootaa mootummaa jettee isiif mootummaan illee harka walitti naqatanii na ajjeesaaran. Mana maal qabaa gadhaa na dhukkubadheeran. Mee gara mana kiyyaa gali. Oromoo wayii mootummaa keenya kan nagaa ha faarmaasii bikka hundatti nu jaala hamma dheedhaa bikka nuti jirrutti nu babal'ise mirga dubartootaa kan ol kaase abbaan manaa tokkos manumaan adaran Oromoo maja warra manaa cinqi ha alaa cinqi hana jaarsaa kuma irraa ta'uu dhabeene. Way alli kun nama qorra. Akka ibidda kanaatiin silaa waan irraa fagaatanii miti. Godhee suni gaafa duutillee ibidduma kana si eeggata. Sarin dhabdi dalagaa ta'eef. Mee amma kasii jedhu ilma jaartii tun. Ani amma naa gamte dadhabe waan fayyu natti hin fakkaatu. Mee silaa qabeenya illee qabaadhee siin dhaamu. Daamtuu ollaa keenya jiru kana. Akka inni qullaana godhe beektu waan akka illee qabeenya hin qabu waan sii dhaamu hin qabu waan ilmoo kiyyaa dhaamu hin qabu ilmoo kiyya saniif andu'aara naa gamte waan fayyuuse'u waan si dhaamadhu kana dhaggeeffadhu. Ilma kiyya sani ilmi kiyya illee mootummaa sani kana gubee sadiin ol taatan mootummaa si ilma sadiin na gubdanii na ajjeestanii maarree waan naa gootu ilma sanillee akka gubadhe kanatti osoo gubaa keessaan bahee du'aara isaaf kiniina kiyya na hafti kan haala qibsu kiniina tiyya kana haala qibsu siif ammoo daamtooma kana namicha ollaa kanaa kan gaafan an du'e isumatti yoo